Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota qophii tarkaanfishoo kun qophii tarkaanfishoo yeroo hundumaa sa'a kanatti guyyaa kanatti yeroo kanatti isiniif dhiyaatudha. Egaa qophiin tarkaanfishoo arras qophiiwwan isaa bashannansiisoo bohaarsoo fi barsiisoodha jedhee itti amane qabatee isiniif dhiyaatee jira. Kabajamoo daawwattoota keenya qophiin tarkaanfishoo aadaa, seenaa, duudhaa, dinagdee, siyaasaa fi aartii uummata Oromoo irratti kan hojjechaa ture, kan hojjechaa jiruuf darbeellee kan hojjetudha. Isaan keessaa tokko kan ta'e qophii diraamaati. Diraamaa gabaabaan qophii tarkaanfishootiin haala yeroo gaggabaabaa irratti yeroo taateewwan adda addaa irratti xiyyeeffatan funaanuudhaan uummata keessaa gadi bu'ee haala diraamaatiin uummatatti dhiyeessuudhaan beekama. Egaa qophiin keenya yookaan diraamaan keenya har'a diraamaa haala aartii fi aartistoota irratti hundaa'edha. Kabajamoo daawwattoota keenya. Waa'ee aartii, waa'ee aartistii waan baay'ee isiniin jechuun barbaadu. Uummatni Oromoo haala hundumaatiin dammaqaadha. Uummata dammaqaa waan hundumaa baree jirudha. Waa'ee aartiitti gaafa deebinu garuu haala diraamaa keenyaa wajjin waan wal qabatuu fi aartistii kan isa jechisu maalidha? Aartistiin tokko sirbeef taatummaa hojjeteef aartistii ta'amo mee maalidha? Kanarratti yaada muraasa isin biraan geenya. Egaa haala adda addaatiin amma gaa torbee kana keessallee torbee darbee keessallee gaa sirbii daadoo jedhu sirbii dinqisaa dabalaa sirbii baay'ee haasofsiisaan tokko bee jira. Daadoof daboo gidduu garaagarummaa maaltu jira jedhee namni baay'een dubbachaa ture. Kana isiniif hin dhiisa mana keessatti teessanii irratti mari'achuu dandeessu. Egaa qophiin tarkaanfishoo diraamaan keenya irraa kan irratti xiyyeeffatu aartistoota dantaa yookaan uummata aartistii jechuun akkuma beektan kan uummataati. Dantaa uummataa yookaan dhimma uummataa bitaatti dhiisanii mirgarra kan deemanii fi dantaa uummataatiif jiraatanii kan hamma du'a lubbuutti wareegaman kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa, Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa kanneen biroon illee jiru kanneen wareegama guddaa kaffalaa jiran jiru. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya haala an jedhe kun ga'aadha ga'a miti. Diraamaa keenya daawwadhaatii itti baradhaa itti bohaaraa isiniin jenna. Qophiin keessan ammas tarkaanfishoo waliin haa ta'u walitti deebina. Malama kana ada kayaknya ya jadi rokok malik mal tuh kan awal adit ini rakise. Jole jimma malama una mi fina ila le mali amma ya bana ga akka kille sabu bigiro ne sita begara filbile isan na ila le nasre sinjuru ant akari jeda agala ni isarla Ano manjura, ano mana? Ye, kau tu mana toko? Di mana sih berbalik toko? Kau mana kita? Tok, left. Mani, mata malu dicarta.
Maataale. Waa beekaa dhuftee. Nanna feen. Kan. Kamati. Nagaadhani. Nagaadha. Jirta? Ayyaa. Maanni ganamaan na waamte marramu. Dhiisime. Baay'een tureenis bakkee ba'ee manatti deebi'ee sinnaan bileen naannoo dhufe. Har'a akkuma inni gochaa jiru beeku wanti inni immoo har'a. Baay'ee maataati. Lakki maal beekta wanti ittiin namatti galtee innaan akkasi maraachiti. Maasheeni maaltu galee? Akka barbaade. Maaltu sitti galee? Aartiidha. Aartiidha. Maarree yoo barbaade taayinaan jedha. Yoo barbaade hidheenaan gara. Yoo barbaade akkuma fedhe na godha. Amma waan saan wallaale amma kan itti waan tokko teessee iddoo mudaa kooti akka teetti himtuun malee waan biraati miti. Ati beeka aantii kooti. Ati dhiiga kooti. Kanaaf iyyuu iddoo namni kan biraan qaawwaa koo argu ati qaawwaa koo agartee yoo natti himte nan sirreeffadha. Wal sirreeffanna maal hojjechuu barbaadde maal hojjetaa maal barbaadde? Maalan si ilaala? Shubbisa hojjechaa shubbisa si ilaalaan jira. Yaalaan jira shubbisa. Nadeessaa shubbisa si? Kan sila ammayyaan hojjechaa ture uffata aadaatiin si hojjetu. Uffata aadaa naa hojjetu. Uffata aadaa si hojjetu. Bareedaadha. Kan tokko beeki. Baay'ee bareeda. Uffati kee. Uffaticha yoo uffattu yerootti immoo isa agarsiistu akka inni warra bareedutu agarte. Miina ilaala jedhanii. Hojjetu. Ummati bal'aan kun waan baay'ee qaba. Natti rakkoo isaa bichaan itti agarsiisati. Iddoo hundaa hundaa jiru. Hop. Abbaan egaa. Baay'ee bareeda. Kana utuu saba bira ga'ee jechuudha. Beekamtiin kee kana siin hin jedhu malee. Baay'ee beekamtaa baay'ee. Maal ammaan beekamtii barbaade. Kun beekamtiidhaaf miti kan inni waame. Beekamtii akkan argadhu miti kan inni waame. Kanatti natti himtu iddoo rakkoo jiru nan sirreeffadha. Beekamtiin isa boodee dhufa akkoo. Wanta ati hojjettu. Uummata bira geenyaan kun ikkoo beekamu. Wanta ati hojjettu sana gara fuulduraatti mul'ata fudhattee kaatu qofaadha malee gaafa mul'ata sana bira ga'uuf jettu wanti hundumtuu ni dhufa. Konkolaataa yoo feetee, qabeenya yoo jettee, mana yoo jettee wanti hin dhumne hin jiru. Kanaaf iyyuu ati rakkoo iddoo isheen jirtu bichaa. Amma akkan ilaaletti Kana sirreeffadhu naan jedhe. rakkoo tokko hin qabu. Baay'ee bareeda. Shubbisi kee illee baay'ee bareeda. Diraamaa shaakalaan ture. Dandeessaa Sila yeroo dhufe maarree maraatte gaafa naan jette gosa shaakalaa sitti agarsiisume. sadaan diraamadhaan Al tokkos gositti agarsiisa. Ilaa kophaa kun itti jaaraa kana walamaatti. Kanaafiyyuu ittiin ishee. Maanni siina? Maanni maal gochaa jirta? Maanni jijjiiramteetta? Hunduma isaa jijjiiramteetta? Guutummaan guututti jijjiiramte? Wandabooti uffattee dhuftu wandaboo kan hin turre amma qullaa jirta. Qullaatti jirta amma. Maanni siina? Seenaa kee irraanfachaa jirta. Seena. Qeensi kee koo qeensa walii keessaa fakkaata. Maanni akka kanan neeratu ture. Maanni itti dhiyaatte moo? Hidhiin kee moo maanni? Seena. Hidhiin kee kun maalidha? Nama dhiiga dhugee dhufe fakkaata. Seena. Seenaa kee dagatteetta. Kun kana maatii ergifatteetta. Seenaa kaleessaa mijeetta. Jijjiiramteetta. Maanni seena? Eeyyee. Ofitti hataa'i. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu eeyyee hataa'i.
Atai, gara-gara tafteerti laa, gara-gara. Iddoo kana tafteerti. Gajjallaas. Xiqqoon tokko jirti gajjallaattis. Eeyyee. Harka kee buqqisi. Sarka keettis. Buqqisi. Ishoo. Ilaa. Akkasitti bareeddaa mila. Ilaa akkasitti bareedda. Amma seenaa durii fakkaatetta. Amma kottu. Amma. Eeyyee. Kam. Jirtaa. Gosi jirtaa dees. Jirtaa. Akka kee durii olchi fuudhu. Kottu. Eeyyee. Nakabat. Akan kun. Ya tole. Lah. Wanda gotti nala amma seenaa duriitti deebiteetta. Isa immoo amma manatti galtee jijjiirratta. Garuu seen al tokko. Akka bere. Baay'ee bareeda. Beekamta akka kanatti. Beekam. Na dhagahi kaayi ani hiriyaa kee mini maaf na waamture nan dhagahi sorgate hiriyaa kee dhaga'uu qabdanii hiriyaan gaaddisaaf hin beekamtan siin jedhe. Ani immoo beekamtiin barbaadu hin beeka kanadha. Beekamtiin barbaadu namoonni baay'een aartii Oromoodhaan beekamanii baay'een isaanii mukarraa kufe ta'anii baay'een isaanii barbaadaniiru. Ani garuu aartii saba Oromoo kana beeksisuun barbaada malee ofii kootti ittiin beekamuun barbaadu. Namoonni baay'een konkolaataa bitatanii mana jireenyaa kaara 140 fudhatanii baay'een isaanii lafitti gurguranii calaanii badanii iddoo isaanii jiranii. Warri ittiin beekaman baay'een arge baay'ee beekamuutiin otoo hojjettee baaftee mul'iftee moo kan baay'ee sirriitti beekamtaa. Na dhaga'igaa wal dhageenya. Akkam beekamu beeka garuu waan tokko sitti maal naa godha saba bal'aa kanaafi wanta tokko hin hojjenne taanaan ofii kooti hojjechuun ofii kooti of ijaaree saba bal'aa kana dhiisee maal naaf godhanaaf saba bal'aa kana keessaa hin beeku saba bal'aa kanaaf immoo waan guddaa narraa eega kanaaf saba guddaa kanaaf wanta guddaa amma humni koo danda'u hojjechuun narra jiraata namoonni baay'een qabeenya argatanii sooromanii baay'een isaanii aartii keessaa ba'an uffata aartii ofitti baasanii gatan garuu sila akkasin turre aartiin namni aartii keessa yoo jiraate yoo aartiin si keessa jiraatte malee ati gara aartiitti yoo deemte ofuma bu'aan qabu agar si galteetti dubbiin. Beekamtiin barbaadanii beekamtiin maallaa godhanaaf fakkeenya fudhatamu namoota beekamtiidhaaf itoo hojjetin. Oromoo keessatti gahee guddaa shoroo olaanaa taphatan warra akka Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Naa'oo Goobanaa kanuma dheengadda dhiyoo maal godhatta? Hacee fakkeenya fudhattu waan tokko tun qabaatin. Abbaan dhaabaa fakkeenya fudhattu mana kiraa keessatti kan du'e mana gandaa keessatti du'e mana gandaa keessatti kiraayitu kaffalu agarte kanaafiyyuu amma aartistii amma galmarraa eessa iddoo kan garaagaraarraa walitti dhufee amma beekamtee argatee miidiyaa irraa afaffamu irra isa du'ee lafa keessa gale adimaasuu wayya abbaalataa isa wayya isa seenaa nama keessa kaa'ee deeme wayya maal namaa godha kanaafiyyuu an beekamuun barbaadu ani beekamtiin dudduubaan dhufa kan dursu garuu aartii saba Oromoo guddisuutti dhufa gara ittaanutti akkas taanaan nama nuyi gorfan hiriyaa keenya beektaa wallaaltu dhiyyaadha wantu aartisti boontu beektanii shee naannoo keenya karaa adda babal'isarraa karaa yeemanni isaanii Nora bahu finturim garu uftanish Nora. Numni amal ne. Tole Nora naggo. Naga. Ifama takka. Laini tanturam ifam. Meeti ko gatai me ija kesan silala akka ajaiba. Wan jarjartu fakkata jarjarin suta taina hasobsisi akkan sifta ulalta akka ajaiba. Kana fakkata sagalee ko si ergira boda sagaleen ko akka kiilolee ta'atillee ragaanaaf baata boda walitti deebinaan beeksuu ijoollee tokko faana dubbachaa waan jiruuf dhiifama. Maal ture maal jettanii? Intu murama jetteedha. Kan nama beekamaa kun hin ulfaata. Taati madi damee afurinaasaa. Yaa waaqsi haa galatu yaa waaqa galata kee. Akkami aartii Oromoo kana jijjaatan?
Akka jaarratti hojjechaa jira baay'ee. Akkamitti ilaalta aartii kana akkamitti hojjechaa jirtu? Aartii ana qofatu ilaala seetee inni iyyuu na ilaaluu jalqabe amma yeroo daandii irra deemu boontu shaa waan itti naan hin jedhamne jiruu si jedhee waa'ee aartii gaafa dubbadhee fixuu sileen hin dandeenye na taa'aaf. Nan jarjara nama baay'ee wajjin inni beellama qaba deemu. Ati aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa taphachaa jirta. Garuu immoo aartiin kun akkamii ati gara aartii kanatti akkamitti dhufte mee kana osirraa dhaga'uu barbaadeni. Aartiin amma nama keessa jirti si keessa jirti moo aartiin situu gara aartii kanatti? Gaaffii bareedaa na gaafattiin gidduu kana garuu argaan jira namoota tokko irraa aartiitti seentee moo aartiitu sitti seene? Anatu itti seene aartiitti itti seene sagalee kiilolee kana qabaadhee inni dhufamu anumatu dhaqee fi seene. Aartiin kun siif faayidaa maalii qaba? Aartiin siif faayidaa maalii qaba? Faayidaa aartiin naaf qaba akkamittiin dubbadhee dhumura baay'eedha maal jedha anamma faayidaa isa gabaabsee isinitti mi adda baanu naga dhiistu deemuu namoota hedduun eegaa jira. Faayidaa isaa isinitti mi narraa deemtu? Ani aartii ittiin gali ergan itti galee immoo akka durii ta'e teekinooloojiin deemeera. Sagalee kee kiilolee godhe gadhiisa kompiitarri bara kana ani kanaafiyyuu uummata koo biratti beekamtii guddaa waan hin argadhee jiruu fi beekamtii koo kanatti fayyadamee akkuma kanaan dura dubbadhe yoo iyyuu taanaan ani ejjennoo jabaan qaba konkolaataadhaan deemu gamoo jaarrachuu aartii keessa jiraachuun barbaadaan jedhe nan deema gaa. Akkas artistii akkasiin teekinooloojiidhaan hin beekanii misi. Dhugaa jirudha. Dhugaa jirudha. Garuu waan tokko sitti hima. Kanaan dura artistoota baay'eetu ka'ee ture Oromoo keessa. Sii jechaa jirta. Sii nama addunyaa irratti beekameen sii artisti boontuu jettee immoo utuu si jala waadhe immoo sitti badee. Artisti boontuu. Akkas jedhi. Ani kan hin jedhu beekuu moo beekamti barbaaddaati? Artist na jalqabdee. Biyyi lafaa gaa inaaftuu magguute naan jedhi kaa waaqa koo maallatti erga ganamaa mana koo dhuftanii mana koo inaafaan bara kanaa moo mana nama fiduu jalqabe yoo dadhabde yoo akka kootti beekamuu isaa atamma yoo akka kootti beekamuu barbaadde dandeettii isaa hin qabdu kanaafiyyuu nan inaafiniiti narraa deemaame. Ejjennoo cimaan qaba ejjennoo koo gonkuma eenyuyyuu na jijjiiruu hin danda'u. Ummati karaa kee qubanutti qaburra ummati amma kana bal'atu koo siinsi golfannee immoo yoo si deeffanne bareedaan ta'u maaf nu dhageessa ta'u bichaan dhagahin malee. Toora miidiyaatiin uummata hedduun afaana jiran arrakkoo sitti agarsiisu kottumee nafati suura tokko poostii goona kan kottuun kee suura tokkotuma asteenyaa sun nu poostii godhee koo keemee akkan argadhanatu beekam galata waan. Dhugaadha. Kan hin jedhu garuu kee argachuun maal si godha? Na fayyada. Uummati Oromoo bor seenaa kee irratti quba sitti qaba yoo ta'e maal si godha? Maalo maaltaatu ni jiru? Seera bareedu hojjeta akkam maali hojjetu akka malee hojjetu. Ijoollee safara kana keessaatu dhufanii waan isaan jedhanii waan isaan dhiisanii waldaaneef ijoollota afaadhaan guutaman kanatu mana na seene bagayyuu dhufte Yeroo kutee dadhabnaan calluma jedheen sana maalan godhan. kan isaan naan jiran utuu dhageesse oluma fuutee qaballaatti qadaadda. Wanti nu irratti waldhabaa waan guddaatu salphaa godhaa salphistee waan uummata bal'aa waan uummata guddaa kanatu waa'ee Oromoof Oromummaa kan salphistee waan xiqqootti faayidaadhaaf waa'ee maallaqa qarshii wanta garaagaraatiif. Maal jechuudha? Waa'ee aartii saba Oromoo kana guddisuu irratti haasaa jirra. Isheen garuu faayidaa mataa isaatiif oolfatte. Waa'ee kanaatu Siifin galee boleetti ko siifin galee atiyyuu irraa dubbisteetta natti fakkaata. Ati irraa dubbisteetta mallattoo inaaffaasa jedhan san. Sagalee koo kanaan beekamtee argadheera miti. Kan beekamtee argadhe kana immoo waan hojiirra oolchadhe konkolaataa gamoo garaagaraa jireenya bareedaa ittiin jiraadhe na inaafanii mana koo dhufanii na arrabsuu jalqaban. Kun immoo mallattoo inaaffaati. An arras tanaan booris dandeettii koo kanatti fayyadame walga'ii garaagaraa gaafa mootummaan keenya teessisu dhaqee irratti sirba tokko yoo hojjedhe konkolaataa kan biraallee waan na dargatu sanaan konkolaataa kan biraallee dabalachuu hin danda'a. Kana inaafanii dhufanii sigaaraan jedhi maaltu nagaa moonni naaf teessisi. Amma akkamii namni isaa tokkuma ta'ee dhumeen wal maxxanii wal mooxxanii inaaffaadha kun itti fufidha. Weelluma kee yoo konkolaataa jettee baaste amma na ajaa'ibaara. Waan hundatu weellistu hundumtu konkolaataa. Oromoo kanaaf hojjechuun akkuma takkasitti salphistee yaaddu kana miti. Warri Oromoof hojjetan foon isaanii dhoqqee godhanii
lafa kana tolchanii lafee isaanii utubaa ta'anii utubanii dhiiga isaanii immoo bilisummaa facaasanii naannoo kanarra jiraataa jiru. Na dhageessa waa'ee artistoota kaleessa waa'ee maalii odeessitu akkasumatti salphistee odeessuuf iyyaalee beekamtee argachuun kee gaarii konkolaataa qabaachuun kee gaarii kun garuu politikii waan asitti immoo kun aartii Oromoof dhukkubsachuu miti. Oromoof hojjechuu yoo barbaadu dhugaan Oromoof hojjechuun barbaadu yoo ta'e immoo keessaa ba'i Oromoon artistii na dhageessa Oromoon artistii dhokatee jiru meeqa qolaa qaba kana keekeeti kan inumaayyuu fedha galatoom sirraas nan argaa sirraas nan argaa mallattee naafaa maanni ji'a mana kiraa keessatti dhufee waan na kafalatti dhabee kootu sitti himaa ana artistoota kaleessaa sagalee kiidolee akkasii yeedaloo walaloo akkasiitu dalaguu danda'anii mana kiraa keessatti du'anii nan gaddaafiin amma dhalli isaanii isa jirtii laata yaa rabbii koo nan gaddaafiin jettee kolfaa jirtaa jedhani miti anaan. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya diraamaa keenyatti akkatti bohaartan akka irraa waa baratan kana malees akka waan hedduu itti taajabdan abdii guddaa qabna. Ammas kun waan hafe miti. Egaa artistii fi aartii yookaan waa'ee aartii kaasnee malee haala adda addaatiin sooshaal miidiyaa irratti yookaan feesbuukii, tiiktookii irratti illee wantootni akka daboo uumuu, wantootni gara garaatiin wal qoqqooddaa fi wantoota uummata Oromoo hin fayyadne maqaa Oromootiin kanneen hojjetan yookaan kanneen hojjetan illee jiru. Egaa kan kana jechuu barbaade wanta baay'ee haala sooshaal miidiyaan fide kanaan uummatni Oromoo uummata qaroomaadha. Uummata qarooma gaanfa Afrikaati. Uummata kunis jechuun uummata addunyaaf illee fakkeenya ta'e sirna gadaa sirna diimokiraasii addunyaarraa kan biyya biraa ittiin seenaa hattee waamtullee sirna gadaa kan qabudha. Egaa kan hundumaa kan hin jedhee uummatni Oromoo waan irraanfate waan dagate waan bira darbe tokko qaba. Uummatni Oromoo wal gargaaruu, wal utubuu, waliif qaqqabuudhaan beeka, wal irratti kahuu, wal qooddaa kun wanti uummatni keenya ittiin beekamu miti. Kan qophiin tarkaanfishoo haala aartiitiin dhiyeesse, haala aartiitiin haa ta'u malee haala garagaraatiin. Egaa mee kabajamoo daawwattoota keenya mana keessan teessanii kan qophii tarkaanfishoo daawwatan hammas qophiin tarkaanfishoo itti fufa. Dhangaawwan qophiin tarkaanfishoo qabatee yeroo hundumaa isin bira ga'u keessaa tokko ogbarruudha. Ogbarruu gaafa jennu karaa ogbarruutiin walaloodha. Walaloon kan qophiin tarkaanfishoo haala adda namni miira isaa miira adda addaa waan adda addaa ittiin ibsatu keessaa tokkodha. Kabajamoo daawwattoota keenya qophiin tarkaanfishoo itti fufaa walaloo daawwannee walitti deebinaa ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Bosonaa daawwannu qilleensa bareedaa qabbana gannaaf bonaa kan dhaqeen argine jiraam lafa onaa. Kan argetu beeka jireenya bosonaa oksijiinii laata somba dachee kana uumamni lafarraa bosonaan argana uumama daawwachuudhaan raateetu deemte dinqii baay'ee argita bosonatu seente bofa summii baatee garaan lafa lo'u arba du'a walii gaddee waliif boo'u sagalee simbiraa gurri sifeeffatu jaldeessa ilmoo irratti haala mijeeffatu qeerransa soorataaf kanneen biroo gaadu uummoo lama lamaan bajjii keessaa aadu. Qotiyyoo gafarsaa kan hin beekne qotee baqa waanjoof gindii kanatti dhokate iccitii uumamaa dhoksaa biyya lafaa bosonatu seente argita kanafaa riisaa maqaa firaan simbira akka nyaatu quruphee shokokii bir'achaa jiraatu xaddee qoraattii isheen diin ofirraa eegdu hin dagatin lakkii seetee lafa onaa bareeda uumamaa daawwattaa bosonaa goondaa wal qabattee karaa tokkoon yaa'u xirinyii dafqishee alaalatti urgaa'u. Hojii dhaba keetiin amma qamarqitu bosonatti seentee kan afaan argitu hojii dhaba keetiin amma qamarqitu bosonatti seentee kan afaan argitu kaan namatti madaqee ergamtuu ta'aafanii kaan qe'ee ganamaa jiru achitti hafanii ta'uu mannaa jechuun niitii nam kudhanii jiraatu achi keessa corroqa dhuganii
kan namaaf madaqee wanjoo baatee qotaa gafartachitti fee jibba baar qotaa akkuma ardiidni didee ba'aa baachuu sardiidnis balfee afi ambaa namaa nyaachuu garba namaa ta'ee jiraachuu rafafee baay'eetu of ta'ee bosonatti afee beekuu feetu taanaan dhaqaati ilaalaa dhoksaan achi jiru kana feetu caala beekuu feetu taanaan dhaqaati ilaalaa dhoksaan achi jiru kana feetu caala galatooma. Egaa daawwattoota qophii tarkaanfishoo kun qophii tarkaanfishoodha ogbarruun yookaan walaloon isin biraan geenyarra waa hedduu akka baratan itti bohaartan abdii guddaa qabna bosona daawwadhaa jedha akka nu waliin daawwattan akka nu waliin seentan akka keessa deemtan qilleensa bashaa qilleensa oromiyaan qabdullee akka waliin unattan egaa kabajamoo daawwattoota keenya mee ammas gara diraamaa keenyaa keessaa bahuu hin dandeenye maaliif akka ta'e hin beeku gara diraamaa keenyaatti isin deebisa beekuuf beekamtii keessaa mee mana keessan teessanii kan daawwatan beekuuf beekamtii keessaa kamtu caala beekuun maali beekamtii maali irratti mari'adhaan jedha anasumaan garuu akka qophii tarkaanfishootti beekamtiin yookaan beekumsi walii gargari beekamtiin namni tokko nama beekamaa nama jabaa nama cimaa tokko illee sooshaal miidiyaa irra ba'ee arrabsee haalan ittiin biyya keenya keessatti beekamaa jirutu jira beekaa jechuun yookaan beekumsi immoo kan namoonni dandeettii cimina yookaan ifaaja mataa isaaniitiin kan argatanii fi kan qabanidha. Haaluma beennuun kan inni beekamu fuuldura jira, inni beekamtii qabu garuu dudduuba jira. Haala addaa haala nama ajaa'ibsiisuun uummatni Oromoo karaa TikTokis karaa waan adda addaa uummatni Oromoo akka yaadutti dudduubatti waan deebuu qabnu natti fakkaata. Nas dabalatee hunda keenya dabalatee dhaamsii karaa qophii tarkaanfishoo isinii darbu. Gaafa dudduubatti deebi'u sun hin jedhu uummatni Oromoo teeknooloojii duukaa deemuun isaaf waan addaa miti. Uummatni Oromoo ofuma isaaf iyyuu qaroomaadha. Kan nuti irraanfannee darbine tokko jiru garuu aadaa, duudhaa, seenaa waan hundumaa kan Oromummaa of keessatti qabatu sana dagannee dabarre gaafan akka isiniin jedhu bara durii egaa namni tokko Oromoo ta'uunsaa kan ittiin beekamu wanti tokko jira ture namni beekaan seenaa tokko kana jedha namni wayii itu karaarra deemu yoo gara laafessa ta'e yoo namaaf waa godhe nama kufe yoo kaase manatti fudhatee galee kun Oromoodha kun gara laafessadha kun Oromoodha jedhama ituun hin dubbatiin ituu eenyummaa isaan bariin Oromoon gara laafummaa isaatiin eega gara laafumni Oromoo miidheeraa fayyadeeraa inni akka jirutti jira garuu gara laafummaa keenyaan beekamna Oromoon ofirra darbee ormaaf hin hafa ture amma garuu Oromoo karaarraa kufee kadhatu Oromoo beelee dheebotee karaa bukkee daandii bukkee ciisu arguun waan bartee ta'edha kottaa karaa qophii tarkaanfishoo dhaamsi qophii tarkaanfishoo isiniif qabu fuulduratti deemuun akkuma jirutti ta'e qaroomina keenya qabanne dudduubatti deebinee isa irraanfanne aadaa duudhaa seenaa keenya san kaasnee daadoo dhiisnee daboodhaan walitti yaanee wala gargaarru isiniin jedha. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya qophii kana qopheessee kan amma yoonaatti simbira gaa ture an obsaa kennesaati. Akkasumas ogeessa kaameeraa Hasan Mohamed Guutaa Waaqjiraa fi Lataa Tasfaa'iti. Kana malees qindeessaa fi qopheessaan qophii tarkaanfishoo gammachuu hagaa amma yoonaatti waliin ture torban torbee nagaa torban qophii biraan amma walitti deebinutti nagaatti.